Um, Akkam jirtan ilmaan biyyaa har'allee ammallee sa'a kana keessatti daqiiqaa tana keessatti maatiin Oromoodhaa ilmaan Oromoodhaa qaqqaaliin wareegama lubbuudhaa akka diinaan gumaatan odeessi biyya keessaa bahuu ni ibsa. Intarneetaa fi telefoona qunnamtii garaagaraa diinni kutuudhaan ummanni keenya jenosaayitii hamaa irratti raawwachaadhaa jiran odeessi biyya keessaa bahu hedduu ibsaadhaa jira. Isa kana immoo akkuma odeessi akkanaa kana argattaniin biyya keessa jirtanitti mootummaa keessa jirtanitti bakka jirtanitti hundi keessanuu hundi keenyaahuu akka iyyannu silaa iyyannee namarraa waan argannu rabbi isaan bira haa jiraatu jechaadhaa. Waan dandeenyu qooda isaan kana gargaaruudhaaf isaaniif iyyachuudhaaf namni hundi propaagandaa sooshaal miidiyaa irraa hedduu dhiiftanii walirratti ololu bakka jirtanitti iyyannaa isaanii kana akka dhaqqabdan akka odeessi arginutti maatii tokkorraa nama toora 6 hanga 7 dhumee jaama naannoo Arsii Sirkaa jedhamutti jechuudha. Akka odeessa agarrutti karaa adda addaatiin namoonni odeessa dabarsaadhaa jiran akkuma maatii qabdaniin hundi keessanuu odeessa kana ni argattani. Naannoo Oromiyaadhaa goleelee Oromiyaa hunda keessatti wanni akkanaa raawwachaadhaa jira. Garummoo kun hedduu suukkanneessaadha. Maatii tokkorraa yeroo takkatti namni 6 hanga 7 dhumuun waan xiqqaanatti hin fakkaatu. Yeroo har'aa tana keessatti yeroo ummanni keenya akkasitti wareegama lubbuu qaalii sangumaataadhaa jiru nuti immoo murna akkanaatiif akkasii jennee sooshaal miidiyaa irratti walitti qabsoofna jechuudha. Kanalleen ilaalcha keessa galchuudhaan ammallee safuu oromummaadhaatiin rabbii isin uumeen waaqa isin uumeen isin qabne aktivistoonnii fi sabboontonni garaagaraa sooshaal miidiyaa irratti walirratti barreessitan xiqqeessuu akka qabdaniin ammallee isinii dhaamuun barbaada. Walirratti ololuu dhiiga ilmaan keenyaa obboleewwan keenyaa maatii keenyaa kan dhumaa jiru saniif jecha olola adda addaa murna gamaa gamanaa jettanii walirratti ololtan warroonni waan san itti dhagahame fi konsarni itti dhagahame ibsatan xalayaa barreessan amma garuu qaawwatanatti fayyadamuudhaan diinni gara hundayyuu akka hafarsaa jiru quba qabaadha. Jarri warri konferensii ni qopheessina jedhus waa takka godhaadhaan jiru dhaabanii jiran warri immoo konsarniin sun itti dhagahama ji'ee sirnaan deemuu qaba je'us xalayaa barreessan wal hubachiisan dogoggorri takka uumame dogoggora sanirraa immoo uf qusatanii jiran warroonni gamaa gamana hafarsaadhaa jirtan lubbuu ilmaan Oromoodhaa kan biyya keessatti wareegamaadhaa jiru san akka qooda gumaachaadhaa jirtan quba qabaadha. Warra gamaa gamanaan keessa kaan faarsuudhaaf kaan qaqqabuudhaaf hafarsitan akka wayyaaneedhaaf hojjechaadhaa jirtan quba qabaadha. Yes, konsarniin ni jira. Yeroo har'aan tana keessatti daqiiqaa kana keessatti lubbuun ilmaan Oromoodhaa halaakamaadhaa jirti jechuudha. Lubbuun ilmaan Oromoodhaa halaakamaadhaa jira. Ni argattan odeessa hundi keessanuu natti fakkaata. Kanaaf sooshaal miidiyaa irratti wanni walirratti gamaa gamanaan hafarsinu jiraachuun qabu waaqa keessan sodaadhaa, rabbii keessan sodaadhaa, safuu oromummaadhaatiif jecha waan kanarraa of qusachuun gaariidha. Gama hundaanuu gama kaaniin wayyaaneen ummata keenya fixaadhaa jira. Gama alaatiin habashoonni Itoophiyaa cicciruudhaaf deeman jedhanii nurratti ololaa jiran. Who cares? Isaan waan fedhan haa jedhani. Nuti uf beennee mataa keenya beeynee wal beeynee tokkummaa keenya jabeeffannee ilaaf ilaameedhaan rakkoo teenya furachuu ni dandeenyaan. Kunilleen isin shoorarkeessuun qabu. Ummanni biyyaa qabsoo isaa godhaadhaa jira haa wareegama lubbuudhaa gumaachu. Warri alaa immoo dippiloomaasii irratti, advokasii irratti, tokkummaa irratti, ijaarsa irratti ilaaf ilaamee oromummaa san irratti wal qabee waan ofii qaceelfachuu danda'uudha qabaa. Kanarratti yoo wal gargaaruu dandeenye namoonni gamaa gamana baatanii akkanumatti sooshaal miidiyaa irratti waa hafarsitan ija hedduutu isin argaadhaa jira natti fakkaata. Ija hedduutu isin argaadhaa jira. Kun hundi ni galmaa haa beeka. Namoonni gamaa gamana fakkaattanii fakkeessuudhaaf ebaluun jaallachuudhaaf ebaluun jibbuudhaaf jettanii gamaa gamana hafarsitan qooda diinaa dalagaa diinaadhaa akka hojjechaadhaa jirtan akkasi quba qabaadha. Jarri wanni konsarniin itti dhagahame karaa legitimate ta'een barreeffatanii jiran dogoggorri uumames dogoggora
dubbifamanii jiran offlaayinis namoonni dubbatanii jiran wal hubachaadhaa jiran. Manguddoonnis dubbatanii ufiifis walit dubbatanii dantaa Oromoodhaa irratti wal qaban waan ta'eef dogoggora xixiqqaa sooshaal miidiyaa irratti isaan barreessaniif rakkoon qabu sanni furanna nuti akka mataa keenyaatti. Akka Oromootti waliin dubbannee furachuu ni dandeenya. Warri gamaa gamanaa waa hafarsaadhaa jirtan akka dalagaa diinaa dalaguudhaaf ebaluun faarsuudhaaf miti. Namni gariin Jawaarii keenya ni jaallanna namni isa tuqe diina maalii kanneen jaa. Kun immoo awwalii keenya ni jaallanna garasuu keenya ni jaallanna Tsaggaayee keenya ni jaallanna kun diina jaa. Kun immoo gocha diinaa akka ta'aa jiru beeka. Jarri waa takka illee waliin godhan boru waliin dalaguudhaaf ta'an ardhaahu waliin dalagaadhaa jiran akkasitti inni itti qaanfattanii beeka. Namoonni gamaa gamanaa waa hafarsitanii sabboontotaa fi qabsaa'ota aktivistoota akka TV wayyaaniitti wal lolchiisuu barbaaddan dubbii hafarsuu barbaaddan itti qaanfachuudhaaf teessan. Warroonni waan sangootan itti qaanfachuudhaaf teessanii beeka. TV wayyaaniidhaa agartanii mi akka itti waa hafarsaa jiru. TV hafarsuu dhiisaa lubbuun ilmaan Oromootu halaakamaadhaa jirti akkasi quba qabaadha. Isaan illeen konsekensii san gumaachuudhaaf ta'an. Warri akkas godhaa jiru lubbuu ilmaan Oromoodhaa gaaga'aa jiru sun waan san kafaluudhaaf ta'ani akkasi quba qabaadha. Kaala kana immoo Oromoon diigamte Oromoon akkas taate jedhee ololu waa takka illee argachuu hin danda'u quba qabaadha. Nuti jabaannaan tokkummaa keenya jabeeffannaan wal dhageenyaan ilaaf ilaameedhaan rakkoo teenya furannaan ijaaramnaan wal jala deemnaan wal caqafnaan wal jaallannaan bilisummaan teenya fagoon jirtu. Tokkummaa keenya jabeeffannaan rakkoon ni jira. Rakkoon yoo jiraate ofii walii furachuu dandeenya. Furameetillee jira furamaallee jira jechuudha. Fuula duraafillee furamuudhaaf ta'a. Rakkoo yoo jiraate rakkoo teenya ofii walii mari'annee hiikkachuu danda'uudha qabna. Kan akkasitti hubachuun gaari. Wanni an woorni godhu wanni dinniina kennu namoota gamaa gamana jettanii waa hedduu barreessitan. Sanuu afaan alagaadhaatiin namoonni kaan faarsitanii kaan xiqqeessuu barbaaddan kaan fira gootanii kaan diina godhuu barbaaddan itti qaanfachuudhaaf teessanii quba qabaadha. Waa'ee konvenshinaa namoonni dandeettii qabdan namoonni dhaquu dandeessan dhaqa. Konvenshinni godhamu kun korri godhamu kun kora Oromoodhaati. Dhaqa ni deeggarra. Warri xalayaa barreesse sunis ni deeggara. Konserniin isaanii maal? Wanni kun nama hunda hirmaachisuu qabaa tartiiba eeggachuu qabaa jechoo malee akka namoonni gariin akka diinummaatti asirra hafarsan sannatti hin fakkaatu. Kanaaf isaan illeen qooda irraa ni fudhatan. Namoonni sunuu qooda irraa ni fudhatanii warri jidduu deemtee immoo waa hafarsitu immoo maal keessaa argatta qaanii malee seenaadhaaf bakka baddu namoonni asirra waa barreessitan immoo tokko tokko nun beekanii maqaa jijjiirrannee jirraa waan akkasii goonee jirraa waan san arguun baay'ee salphaanatti fakkaata. Namni dalagaa kiyya jedhee waan san faana dhahuu barbaade namoonni hundinuu nun beeknu jettan doofaan gariin nun beekuu jaa. Keessattuu namni teekinooloojiidhaa namni IT barate ni dhageessaniimi namni IT barate IP adreesiin kee maalirraayi kompiitara kamirraayi biyya kamirraayi sarvaa kamirraayi namoonni akkasitti faana dhahanii beekan jiraachuu danda'an namoonni ogeeyyii waan sanii qaban jechuun nun beekan jechuun dandeessan namoonni maqaa jijjiirrattanii sabboontotaa fi aktiivistoota qabsaa'ota keenya waliin dhahu tokko faarsitanii tokko kaasuu barbaaddan eessarraa akka kompiitara seentan sarvaa kamtu provaayidii isinii godha IP adreesiin keessan maali ogeeyyoonni ITdhaa qaceellotti adda baafatanii beekuu danda'an biyya keessaa taate diina taate fira taate beekaa ta'e wallaalaa hawaasa kam keessaa akka maal godhaa jirtu magaalaa kam keessaa akka maal godhaa jirtu qaceellotti IP adreesiin keeni beekama akkasi quba qabaadhu. Anatu beeka jechoo kiyyaa miti namoonni ogeeyyii waan san beekan faana dhahan kanallee akka beekan beeka. Kanallee akka beekan akka faana dhahan beeka. Namoonni gocha diinummaadhaa Oromoo irratti raawwatanii sabboontota irratti olola oofan. Namoonni Oromoo wal lolchiisuudhaaf deeman eenyu akka ta'an kompiitara kamirraa akka seenan biyya kamirraa akka seenan hin beekamuu jechuun dandeessanii beeka. Hin beekamuu inumayyuu gonkumayyuu baalloo isaadhaan waan kana dalagaadhaa jira miishina kiyya geggeessaadhaa jira jechuun inuman baane jaarraa 21ffaa keessa jirra. Eenyutu yakka dalagaadhaa jira kun hundi daataabeezii keessanii ta'a beeka. Wanni an dalagu seenaadhaaf ta'a beeka. Hayyoonni Oromoodhaa
warroonni teknoolojii baratan kan Oromoodhaa waan kana qoratanii daatabeezii keessa kan kaa'anillee jiraachuu danda'a. Isin sodaachisuu kiyyaa fi miti beeka. Kana wanni jechaadhaa jiruuf tasgabbiidhaan dhimma Oromoodhaa ofii keenyaa walitti deebinee akka TV wayyaaneedhaa ta'uudha hin qabnu, akka TV beetee olola propaagandaa habashaa dhala kanaa oofuu ta'uu hin qabnu. Sabboontota keenyaaf jaalala kabajaa inumayyuu suuraalee namoota walirratti ololchiiftanii kana hunda suuraa wal fakkaataa tartiiba galchitanii isaan kana ni jaallanna jettanii profaayilii keessanirra kaayyachuu qabdaniihu. Ni dhageessanii diina qaanfachiisuudhaaf suuraa Johaari, suuraa Garasuudhaa, suuraa Dr. Tsaggaayedhaa, Dr. Awwalii, Mahammad Adamoodhaa, you name it. Namoota kanneen hunda suuraa tartiiba galchitanii isaan kana qabsaa'ota keenya, aktiivistoota keenya, sabboontota keenya rakkoota akkallee hin qabnu ni jaallannaan ni dhageenyas jechuu danda'uudha qabdan silaa. Warri sooshaal miidiyaa kana maayii baatan itti gargaaramtan yoo dhuguma Oromummaa san jaallattan, yoo dhuguma tokkummaa Oromoodhaa kan jaallattan taate rakkoo teenya of keessa furachuu ni dandeenya. Diina qaanfachiisuudhaaf isaan kana hundaa'u ni kabanya ni jaallanna jechuu danda'uudha qabdan. Propaagandaa sooshaal miidiyaa irratti ooftan dhiiftanii jechuudha. Amma gara qabxittiin deebi'a. Tokkoffaa namoonni walirratti ololanii walirra barreessan jettan kun yaanni kun gara tokkotti luucaadhaa jira. Eenyulleen konvenshiina Atlaantatti ta'u dura hin dhaabbatu, dhaabbataadhaalleen jiran warroonni konsarniin nu dhagahame jedhees wanni kun hin ta'u hin jenne deemuudha qaba. Itti gumaachuu qabdan, hawaasni itti hirmaachuu qaba, hayyoonni dandeettii qabdaniif yeroo argattan gumaachaa dhaqa. Waa quraanaaf yookiin immoo baayibilaa miti kan samii gubbaadhaa dhufee hin jijjiiramneef waan jecha waaqaati miti ilma namaati. Achittis jijjiiruu dandeeysan dandeenya hundi keenyaahu inputii barbaachise qabaachuu ni dandeeysan. Hawaasota keessan yoo aanjaa qabaattan inkaareej godhaadhaa akka dhaqan godha. Diina qaanfachiisa. Kun eenyutu moohee eenyutu moohatamee miti beeka. Oromootu waliin moohuudha qaba. Eenyutu jecha eenyutu moohatee jecha eenyutu moohatamee jechoo miti dubbiin. Oromoon waliin moohachuudha qabna. Diina qaanfachiisuudha qabna. Kanarratti waliin hirmaachuun, gargaarsa godhuun, jajjabeessuun, yaamicha godhuun, hawaasa keessan keessatti waan negatiif ta'e of keessaa balleessuun, poozitiivitti deebi'uun, rakkoo teenya ta jirtu ilaameedhaan furachuun jiraachuudha qabaa. Konvenshiina Atlaantaadhaa kana deeggara bakka jirtanitti. Habashoonni haa cinca'anii, wayyaaneen haa gubattu. Cufti keessanuu deeggara. Tokko. Lammaffaa warroonni sooshaal miidiyaa irratti walitti babarreessitanii hayyoonni keenya, aktivistoonni keenya barreeffama keessan kana negatiif ta'e asirraa xiqqeeffadha. Warroonni gamaa gamana baatanii walitti barreessisiiftanii nama wallolchiisuu barbaaddan xiqqeeffadha. Yoo diina taatan immoo isinitti beekannee jirra. Hin argattanii. Kun rakkoo takkallee qabu ni furanneetis jirra. Garaan isin haa beeku gubadha. Qabsooyyuu isinitti godhaa jirra. Ka sooshaal miidiyaadhaa xiqqeessuudhaa fi furachuun Oromoo biratti salphaadha. Kana itti himuu danda'uudha qabdan. Ka alaatii fi ka keessa jirullee. Ka biyya alaa keessatti hafarsaadhaa jiru Itoophiyaa bittinneessuudhaaf, Itoophiyaa akkas godhuudhaaf Oromoon akkas ta'aa jira jedhan san itti nyaadhaa, itti dhugaa. Oromoon hin diigamtu. Oromoon tokkummaa ni qabdi. Qabsoo isiiniif hin hinsiti. Rakkoo ofii ni furatti. Kana akkasitti walitti himuun akkaan gaari. Dhaamsuma kanaan isinii qabaa. Fayyaa ta'a namoonni konsarniin isinii dhagahame wanni kun mataa nu dhukkubse jettanii karaa adda addaatiin qunnamtii adda addaatiin waliin dubbachaadhaa jirtan. Dubbiin xiqqeessuun, diina aarsuun olola walirraa dhaabuudha. Dubbii xiqqeessuun, diina moo'achuun, Oromummaa calaqqisuun, tokkummaa keenya jabeessuudhaaf wal dhagahuudha, wal jala deemuudha, wal gargaaruudha, wal jaallachuudha, wal gorsuudha, wal barsiisuudha. Kana yoo hojjanne gaanii milkoona je'ee yaadaa. Rabbi nu haa milkeessu. Warra gaa wayyaaneen fixxee Rabbi warra jannataa isaan haa godhu. Qabsoon itti fuftii jabaadhaa. Waliin dhaabbadhaa haga dandeessanitti olola miidiyaa irratti, sooshaal miidiyaa irratti, Oromoo irratti deemaa jiru kana ufiifis akkan gargaarre kanarratti wal haa gargaarruun jaa. Dhaamsi kun yoo isiniif ta'e bakka jirtanitti waliif dabarsaa. Egaa
TV'n qabnu tokkoyyuu keessaa kun foddaalee qabnu kana keessaa dhaamsa walii dabarsuudha. Dhaamsi xiqqaan qabu bakka jirtanitti waliif dabarsaa waan positive ta'e yaada pirinsipilii irra jaajjaa dantaa Oromoodhaatii suudhaaf eessatti illee falmadha. Bakka jirtanitti wal gargaara, wal bira dhaabbadha. Konveenshinii kanallee dhaquudhaaf, kora kanallee dhaquudhaaf wal gargaara, wal jajjabeessa, ka dhaquu dandeessan dhaqa. Waan Oromoodhaati wal gargaara. Achirratti yoo yaadni badaan yookiin immoo Oromoof hin taane jiraate mormadha. Ciccira waraqaa san yoo barbaadda. Yoo waan Oromoodhaaf, kaayyoo Oromoodhaatiif hin taane, waan tokkummaa Oromoo faalleessaa, dantaa Oromoodhaan hin tiisine taate, akkuma amma dura jee jecha waaqaa ka waaqa biraa yookiin rabbi biraa bu'ee miti ilma namaatti wixinee yaadaa jira. Yaada akka yaadaatti waan kana waraqaasa yoo barbaaddan cicciruu ni dandeessa. Yoo barbaaddan achitti booksiidhaan awwallaa isin injalee isin affeeraan jiru garuu yoo barbaaddan achitti waltumaa galma keessatti garuu immoo live streaming godhina. Galma keessa yoo barbaaddan dantaa Oromoo irratti yoo dadhabdan harkaanillee wallaa live streaming dabarsina. Diinaaf hin gumaachina garuu. Akkuma mudura beete kalandan irratti godhame beete Itoophiyaan inni baxaaxisaa taalleen in battinaa taalleen ni facaafna ka jedhe san akka wannaatti itti fayyadaman jaalattanii jibbitanii ilmaan Oromoodhaa bilisummaa isaanii argachuu qaban. Tabaxaaxisach guddaachin አይደለም garummoo dantaa waloodhaa nuti Oromoon dantaa keenya beeynee dantaa keenya tiifannee sabaaf sablammoota achi keessa jiranii wajjillee akka ilma namaatti waliin hojjechuu ni dandeenyaadha. Akka ilma namaatti Oromoon dantaa ofii dura hiikkatee dantaa ofii irratti wal gargaaree tokkummaa ofii jabeeffatee kaayyoo ofii jabeeffatee bilisummaa ofii irratti wal gargaaree wal hubatee peejii tokkorra fuula tokkorra jiraatee eegas immoo sabaaf sablammoota birootiin wajjillee wanni hin hojjanneef hin jiru dantaa isaaniitiif hojjetanii isaan illee wanni kana nu takka illee hin jiru. Ishururuu jechuun jiraachuun qabu. Ishururuu jechuun እንቆቅልሽ አይሰራም ካሁን በኋላ ድብብቆሽ አይሰራም ከሀበሾች ጋርም ድብብቆሽ አይሰራም ግልጽ አንድና አንድ ነው ግልጽ የሆነ ፖለቲካ ነው ግልጽ የሆነ ትግል ነው ምንም ድብብቆሽ አያስፈልግም ምንም እንቆቅልሽ አያስፈልግም ከሀበሾችም ጋር ማለት ነው አማራ ሆንክ ከምባታ ሆንክ ወላይታ ሆንክ ኦሮሞ የራሱን ጉዳይ ይፈታና ከዛም በኋላ ከናንተም ጋር ይነጋገራል ሌላ ችግር የለም ውዥንብር የምትፈጥሩ ከሆነ ራሳችሁ ላይ የፈጠራችሁ በመሆናችሁ ይሄንን ከወዲሁ መገንዘብ አለባችሁ። ኒ ደጋው ቀብደን አሱማን አሲት ትቲሙ ደንደሁ ደቀብደን ውዥንብሪ ቤቴ ፈጫ ሀበሻን ገማገመናን ብየኬሳ ፈለት ያፈርሲቱ ጎንኩመዩ ኢኑመዩ እስንጅል ቢፈቺዱ ዲሲ እስንጅል ቢፈቺሱ ወርከ እስን ከነቺሱ ዲሲ ደረንዩ ኑጀቤ ሰጀተኒ ትቲሙ ደንደሁ ቀብደን አከ ኢልመናማት akka ilma namaatti akka Oromootti nuti waltajjii tokko irratti waliin mari'annee rakkoo teenya hiikkannee rakkoo teenya eega hiikkannee tokko taane waal toyneen booda dantaa saboota biraatillee waliin tiifannaa rakkoon qabu san akkasitti hubadha. Saniin alatti gaa yoo dantaa addaa diinummaadhaaf kadeeman taate qabsoon qabsoodha kana walitti himuun gaari. Furmaata Oromoodhaa Oromootu ufiif laachuu qaba. Anbarraan barbaadu. Yoo dantaa waloodhaan qabaanna ka jedhan taate waltajjii nuti tokko taanee walirra dhufnutti yaada tokkoon Oromoon baatetti dantaa isaanii haa fidatan yoo dantaa walitti nu fide waliin hojjechuu ni dandeenya. Saniin alatti shoorarkaan naqanilleen waa takka illeen fidu waggaa 130 aliyyuu waa takka fiduu hin dandeenya. Dantaa Oromoodhaa jilbiifachiisu qabsoo Oromoodhaa dhaabuu hin dandeenye. Qaanqeen bilisummaadhaa qabatte itti fufteeti jirti hin dhaabbattu wareegamni fedheyyuu haa kafalamu. Maatiin keenya biyya keessaa wareegamaadhaa jiran wanni nu dubbachiisaa jiru kana quba qabaadha. Fayyaa ta'a. Dhaamsa kana garuu bakka jirtanitti olii dabarsaa.